Io Musee to agarsiisetti naasaa ture sagaleedhaan itti haasa'aa ture. Adeemsa isaa keessattuu mee fuula kee al tokko naa ibsiyyuu jedheeni ture. Garuu namni fuula koo argee jiraachuu hin danda'u garuu dugda koo argita. Dugda booda koo argita jedhee isarraa ilma isaa tokkicha gara addunyaatti argee isarraa dhalatu sana akka inni arguu danda'u tulluu Taaboor sanarratti Musee fi Eeliyaas dhufanii isa ragaatti ba'an sana dursee waggoota 60 duratti hime. Kanarratti barsiisaan keenya sanni adeemsa keenya Waaqayyo wajjin gochuu akka qabnu kan inni hime boqonnaa seera ba'uu boqonnaa 33 lakkoofsa 15 irratti ati ofii keetii nu wajjiniin hin deemtu taanaan nu asiin hin baasinii jedha. Nuyi ati nu wajjiniin hin deemtu taanaan gara nu deemnu ati nu wajjin hin deemtu taanaan asiin nu hin baasin jedhaan Museen Waaqayyoodha. Waan ajaa'ibaati. Namni Waaqayyoo kallattiin deemnu maaliif al tokko tokko jireenya furawwaa qormaata qaba. Yoo bakka asii kaanee mana keenya yoo ta'an daqiiqaa meeqa akka isinitti fixuun beektu. Manaa kaatanii alas dhuftan daqiiqaa meeqa akka fixuun beektu. Distaansiidha jechuudha. Jireenya furawwaa ammoo jireenya furawwaa gati ta'ee fi eessaa kaanee amma eessaatti akka deemnuuf sa'aatii meeqatti akka deemnuuf gufuun meeqa akka nu quratu hin beeknu waa'ee yeroo sanaa hin beeknu. Kanaaf iyyuu Museen ati ofii keetii nu wajjin hin deemtu yoo ta'e asii nu hin baasinii jedhee gara nama nyaata. Si malee deemuu hin dandeenyu jechuudha. Si malee ba'uu hin dandeenyu jechuudha. Garbummaa keessaa baatu nuun jettee kan nutti mesi'i. Uummata koo naa baasi jedhee kan natti mesi'i. Uummata koo fuuldura dhaabbadhuuti karaan sitti agarsiisuun deemi kan jedhe si'i. Ati garuu nu wajjin hin deemtu taanaan asii nu hin baasine. Bakki inni jiru sun itti tolee miti. Garuu Waaqa malee deemuu isa karaa itti agarsiisu malee deemuu akkam rakkisaa akka ta'e gatii beekuudhaaf maatiiwwan Waaqayyoo jireenyi sun jireenya keenya kiristaanummaa amma wajjin wal fakkaataan tokko gaafan ta'eedha. Waaqayyo tun wajjin ta'uu dhabaate bakka turre eenyu keenya iyyuu hin baanuu turre. Baanee immoo as jirra eenyuun nu wajjin jira? Eenyuun nu wajjin jira? Waaqayyootu nu wajjin jira. Kanaaf hojii gurguddaa hojjeta sin irratti hojjeta Waaqayyo. Tokkoon keessan irratti Waaqayyoon hojjeta. Galanni isaaf haa ta'u. Na ajaa'ibsiisa hojiin Waaqayyoo. Karaa hin yaadamne waan gaarii waan dinqisiisa hojjeta Waaqayyo yeroo baay'ee. Nu barbaada Waaqayyo. Utuu ba'uu dhabaanne akkanaan afaan keenyaan asitti galateeffachuu hin dandeenyu lallabuu wal tajaajiluu hin dandeenyu. Isa kaaniif isa irrate isa dogongorate itti agarsiisuu hin dandeenyu turre. Nama barsiisuu duwwaa utuu hin ta'in ofii keenyaaf faarfannaa sila faarfatame waggoota 20 duratti nan beeka istuudiyoo keessatti wajjin dhaabbadheen faarfannaa eenyuma nuti isa jedhu kana wajjiniin istuudiyoo keessatti najjabee jara wajjin dhaabbadhee. Ga'een keenya as dhaabbachuu keenyaaf nu miti. Cubbuun keenya baay'inni isaa as lafa qulqullummaa Waaqayyoo fuuldura dhaabbachuu nu dandeessisu. Akka keetti malee yaa Waaqayyo jennee isa kalaalluuf jechuudha. Namni tokko qulqulluun hin jiru. Hundumti keenya cubbuu hojjenneerra. Hundumti keenya yakkineerra. Kan yakkine kan cubbuu hin qabaanne qulqulluu kan ta'e uumaa keenya duwwaadha galanni isaaf haa ta'u. Hundumti keenya isa waaqeffachuudhaaf iyyuu dhufne. Isa ilaaluudhaaf dhufne. Yaa Waaqayyo ati qulqulluudha. Yaa Waaqayyo ati cubbuu hin qabdu. Yaa Waaqayyo ati yakka hin qabdu. An garuu nama fooniiti dadhabaadha. Kanaafuu adeemsa koo si wajjin naa godhi. Al tokko raasamuun jira. Yaadaan baasnee buusnee of dadhabsiisuun jira. Qaamni keenya of dadhabee ka'een deemu nun jedhee waan hafuuran waan hojjennu hin soomtaala jennu lakki hambeela hin jira ganamaan nun jedhee
mana waaqayyo ganamaan deemna na jettu xinnoo rafi kaleessa hojii irra turte xiqqisha reesee rafiiti deeminu hin jedhee boodatti nu hambisee fooniif dhiiga gooftaa fudhannaa ala jennu lakkii kun immaan ta'u kan ijoolleetti nu jedhee irraa nu hambisee nu dhiibee akka nuyi mana keenyattis bakka jiru hundumatti yaa waaqayyo jennee isan kadhanne hafuura gara isaatti nu bakaasu nu jalaa dhowwee waanuma lafa kanaatiin biizii nu godheetu hafuura nu dhufee boqonnaa nu dhowwatee waaqa keenya wajjin adeemsa keenya kan godhanne qormaata nutti godha jechuudha. Museen kanaaf ani ummata kana dursee fuudhee deemuu hin danda'u duraaniyyuu eenyutu na erge jedheen fuulduree ummata kanaan dhaabbadhu jedhee didee jennaan sababa himatee arrabni kooyyuu sirriitti naasa'uuti nama biraa ergadhu jennaan lakki Aroon obboleessi kee arraba si ta'a inni siyaasa'aati garuu hojiin ajaa'iba waaqayyoo hojjetamaati waan waaqayyoo keessi keenya waaqayyoo na ilaalu keessi keenya isa dubbii jijjiiruu danda'u waaqayyoo na ilaalu rakkina baay'ee dhuunfaa keenyaa qabaachuu dandeenya hirrina baay'ee dhuunfaa keenyaan qabaachuu dandeenya jireenyi mataa keenyaayyuu ulfinni isaa ammana jedhamuu dhiisuu danda'a garuu eenyuun dubbii garagalchuu danda'a waaqayyo dubbii garagalcha maatii waan waaqayyo adeemsa keessan hin dhiisinaa waaqa wajjin deemuu hin dhiisinaa adeemsa keessan keessa waaqni jiraachuu hubachuu hin dhiisinaa na wajjin bayya waaqayyo jedhaanii alaga nama manaa baatan nagaan na washite yaa waaqayyo na wajjin taatee nagaan na galchite galanni siifa ta'u jedhaanii immoo galgala lagaltan galanni waaqayyo afaan keessan keessaan badin isa irrata yemmuu yaannu ala baay'ee boo'icha gadduu gadadoo yaanna kanan nu jalaa irrate jennee himanna garuu nuuma kanayyuu kan nu eegee asiin nu gemmoo si'i yaa waaqayyo galata kee jennee isarraa ammoo jalqabna kanaaf isaaf galateeffanna fuulduree namaa dhaabbannee waaqaaf kan galateeffannu sagaleen keenya miidhagee gaarii ta'eedhaaf yookaan dhaabbiin qaama keenyaa bareedee gaarii ta'eedhaaf miti waanuma nama na gootee na uumteef yaa waaqayyo galata kee jennee isaa galchuudhaaf adeemsi koo bakka masarraa mootummaa qaamaaf tolu nyaataaf dhugaatiin jiru bookaa fi cooma muranii nyaachuun bakka jirurraa mana waaqayyoo keessatti gatamanii jiraachuu wayyaa bakka kana waaqatu jira gatii ta'e isa gatame immoo waaqayyo wal kaasuu gatii danda'uudhaaf galanni isaaf haa ta'u gatii kana maatiiwwan waaqayyo kara tokkoonis kara biraatiinis nu barsiisa nu gorsa waaqayyo eenyurra bulee akkam akka inni nu barsiisu hin beeknu nu irra keessa laalla fuula ilaalla waaqayyo garuu hojii isaa karaa adda addaatiin hojjeta maqaan isaa oolfaatu wal gorsaa wal qabannee gara mootummaa waaqayyootti deemuudhaaf as lafa kanarra ala jirru immoo ijoollee waaqayyoo ta'uun keenya mul'achuu qaba inni kun immoo amantaan qaba namni jedhu hojii namni hin qabaanne amantaa hojii malee agarsiisuun hin danda'amu gatii kana nama amantaa qabu jiruun qabu taanaan waan hojjete waan amantaa sana waan gaarii ta'e hojjechuu dhabaannaan amantiin sun du'aadha akkasuma namni hojii hojjetu amantaan immoo keessa jiraanne akkasuma innis immoo du'aadha amanee hojjechuu qaba isa hojjetu sana maaliif akka hojjetu sirriitti immoo hubachuu qaba waan gaarii kanaaf uumamne waan gaarii hojjechuudhaaf gatii kana maatiiwwan waaqayyoo adeemsa keenya gufaatiin adda addaallee yoo jiraate qormaan obboleessi keenya turuu godhee waaqayyo sarraa aanee sarra bulee nu barsiisee jira yeroo keenyaan itti qophaa'uun baay'ee barbaachisaadha hin beeknu yeroottiin kun ariifattuudha baay'ee ariifatti gara dhumaatitti ariifachaa deemti jireenyi kun baay'ee gara dhumaatitti ariifachaa deemti mallattoon dhumaatii addunyaa kana yeroodhaa yerootti mul'achaa deema kanaaf qophaa'anii argamuun immoo baay'ee barbaachisaadha qophoofnee jiraachuun baay'ee barbaachisaadha yoon qophoofna amma dhumaatti amma jechuun miti ammaa jalqabee amma dhumaatti qophoofna
yerootti sana eenyuyyuu gatii hin beekneef akka attuu namatti dhufti gatii taateedhaaf. Gatii kanaaf yeroo hundumaa afuurri keenya ayyaanni keenya waaqa keenya wajjin akka ta'u yeroo hundumaa walitti dhufeenyi keenya afuurawwaan waaqa keenya wajjin walii hidhatee akka inni jiraatu gochuun nu barbaachisa jechuudha. Isa kana immoo shaakaluudha, jireenya afuurawwaa shaakaluu itti fufuu. Nu keessaa jara cimoo ta'an kaleessa amantaa kanaan deemanii bakka guddaa ga'an jireenyi isaanii maatii isaaniitiif ollaa isaaniitiif addunyaadhaaf kan hafe waan gaarii ittiin hojjetan jara fakkeenya nuu ka'an jarallee ilaallee jireenya afuurawwaa keenyatti cimuun baay'ee nu barbaachisa. Kanumaaf maatiiwwan Waaqayyoo amma dhumaatti filatamnee dhufnee jirra. Amma dhumaatti immoo cimnee kan itti fufnu Waaqayyo nu haa taasisu. Ayyaana isaa hafuura qulqulluu isaa Waaqayyo nurra oolchee abulchu.